Tolee maqaan keessan eewu eessarraa dhuftanii? Maqaan koo Burtukaantuu Juun jedhama. Kanan dhufe asumaan boodha. Wanta Waaqayyo isinii godhe keessaa maal dhugaa barbaaddu? Waaqayyo ana waan guddaa naa godhe du'a na oolchee. Kanaaf Waaqayyo naa galateeffadha dursa isaa du'a na oolchi kan. Harka keenya walitti buusnee gooftaaf. Tolee mee wanti Waaqayyo isinii godhe du'arraa isin oolche kun maa inni? Ani dhukkuba asmii waggaa 8 itti rakkachaa ture. Darbee ji'a tokkos ji'a lamas ji'a sadis taa'ee natti ka'a gabbayyaa halkayyoon qilleessa fudhadhe natti fura ture. Achi booda torbanii sadan kana natti fakkaata. Natti ka'e torban tokko guutuu yoon gabbayee qilleensa fudhadhe natti fura qoricha kaniini fayyadama ture. Achi omaa natti furuu ture. Natti furuu dide. Isaan booda mana yaalaa ganama nageessan guyyaa saroobidha. Gaafa nageessan omaa formaatan dhabe. Achi booda nan galee marfee fi kiniini naa kennanii na galchanii omaa ani surma sadarkaa du'aa keessan galee akkatti na fuudhanii deemanii sun beeku namuma du'aati reefuma koo nageessan immoo mana yaalaa biraa gaafa nageessan na ciibsanii oksijiinii natti kaa'anii gulukoosii naa kennanii marfee asii natti kaa'anii guyyaa lama achi bulee gaafa lammaffaa oksijiinii irra bulee gaafa sadaffaa nan galee isaan booda na goobesse siriyyummoo na goobesse marfee koo asirratti nan baadhaa gooba'een deema ture. Achi guyyaa tokko sagantaa lafa kana Sanbata sa'aatii booda tiradheetuma haadha koo wajjin tiradhee akka malee dhufe as. Baay'ee na dhukkubaa asitti taa'uu hin danda'u nan bu'aa na dhukkubaa na goobessee hafuura na kutaa na xiixammoo asii olee. Achi sagantaa kana gatee ba'uu jennaan hin ba'innaan jedhan isaan. Achumaan raajiffaa asitti zayita hidhan kadhatu gaaf sana akka carraa achi naan dhufee safara kana dhaabbadhee. Maal taate? Guyyaa lama oksijiinii irra tureen bahe. Oksijiinii irra bisitaa. Arrammoo saakimiidhaan baase. Eessa? Garaa isaa dhukkubasamu. Siinis dhukkuba. Arrammoo isa qabe. Maal ati ol jechuu hin dandeenye maal taa'eetta? Ani guyyaa lama oksijiinii irra buluuf hin beeku siriyyuu. Eenyu si fidee oldaa? Maatii haadha kochuu. An keessanii maama ishee maaliif ol jechuu hin dandeessu reemaa gadi si qollofee? Ni gottata. Si gottata? Kottu gara koo. Kaleessa baatee mana yaalaa? Maal siin jedhe manni yaalaa? Oksijiinii natti kaanaan of hin beeku gaara. Oksijiinii natti kaanii qoricha. Ofiyyuun beektu? Asiin qoricha si jaamee kan natti naqu. Harka kee kaasi. Jaasus digamti. Baay'ee keessa qadaani. Qarani keessa iji keessa fura biyya jaagee irra taaressanii kaasi dhaabi. Iji biyya keessa qarani keessa qarani keessa qaraan. Qaraa sagalee guddaan. Maal gochuuf qabdi? Maal gochuuf qabdee? Maal gochuudhaaf? Qolleffee garagartanii maal gochuudhaaf qabdee? Dafaasee maal gochuuf qabdeen jedhe? Maal gochuudhaaf? Maal gochuudhaaf? Jadhaasee maqaa Yesuusiin. Abiddara dhaabattee boqonnaa qabdee gubaadde baay'ee keessa iyyee. Carani keessa maal gochuudhaaf? Maal gochuudhaaf? Maal gochuudhaaf hin jedhe jadhaasee. Maal gochuudhaaf? Olejjisu. Olejjise maali? Yoo ajjeefte maali? Ajjeesuudhaaf. Yoom? Yoom ajjeesuudhaaf? Umatee bittureeka. Yesus jetti malee. Umatee bitture. Yesus. Na wajjin haasee maal se qabdeettam? Shilapheeshi. Sammuu ishee laphee ishee. Kan biraa dhala ishee hoo? Olejjisa. Dhala ishee hoo maal qabdee? Olejjisa. Dhala ishee maal se qabdeen jedhe kottu gara koo fides. Dhala ishee maal qabdee eessa qabdeetta dabaasee? Daf! Eessa qabdeetta? Njoonjesa dhala shiyyuu. Njoongesita. Maal qabdeetta kan biraa hoo? Garaa qabeera. Garaa qabdeetta. Dhagna nan ooksisa. Dhagna nan ooksista. Ati hafuura maalitti eeyuudhaati? Olejjisa. Eeyuudhaati. Jadhaasee eenyuudhaati? Hafuura maaliitti maqaa Yesuusiin? Hafuura maaliitti? Hafuura maaliitiin jedhe? Jadhaasee maqaa Yesuusiin. Digimtii. Sagalee guddaan si'a sadii iyyiti ishee mucaa gadhisi baay'ee keessa garaan. Caraan sagalee guddaan. Baay'ee siin jedhee baay'ee deebiin maqaa iyyi baay'ee keessa sagalee guddaan. Caraan lammaffaa qaraan. Sadamaa lafaan iyyiti baay'ee keessa. Bara baraan ittiin deebiin galateeffadhaa warri waldaa jirtan. Ka'ii dhaabadha boleetti. Ka'ii dhaabadha. Na laali. Qanaa'idha. Noormaal. Na laali. Marfee kana ittiin qoricha fudhataa jirtaa? Maal taate amma? Amma laali. Gad ol jedhee ilaalama. Gad ol. Deemi been. Kan argitan galateeffadhaa Waaqayyootiin. Deemi akka barbaadde. Maal gochuu hin dandeessu dura? Dandeendee bakka ittiin deema. Amma kana.
Galateeffadhaa Waaqayyo isa guddaa nama hiikuu danda'u ilma Waaqayyo Yesuus. Maaltu jira? Ayina guutu. Kameera. Achi maal taatee naan jedhan. Obsitaalan tureen jedhe. Achi oksijiin irraa baatee dhufte miti naan eenyuun jedhe. Achi booda maaltu si goobesse rimaaf akkatti deemtaa naan. Yaaduma na goobesse jedhe maal dhukkubsattan naan asmiidhaan jedhe. Achiin goobeefte deemtaareedha eenyuun jedhe sababa biraan qabdoodha numaan qabu isuma malee jedhe. Sanaan booda akkana naa baasaa jedhanii naa kadhatanii saatii isaanitti naa kadhata sana ani goobeen jira baay'ee na dhukkubaa boo'ina godhaa iyyina godhaa achi asitti afurri amaa sun afurri asmii afurri du'aa sun narraa iyyee narraa deeme asumatti san gooba'u sana sol jedheen deeme naaf fayyee Waaqayyoon naa galateeffadha. Isa akkas godhu irree gooftaa keenyaaf galata laannaaf. Tole egaame akka ogeessonni yaalaa si yaalaa turan nu kaastaniittu mana yaalaa isa tokkorraa gara biraatti darbitanii turtanii garuu fayyuu hin dandeenye. Homaa fayyuu hin dandeenyaanii. Otuma kanaan qabamtanii jirtanii immoo gara iddoo kanaa dhuftanii. Gara iddoo kanaan dhufee. Akka manneen yaalaarra naannaa turtanii fayyina dhabdan sana otoo hin taane amma yeroo dhuftan gooboftanii dhuftanii harki gooftaa keessanii iddoo kanatti isin qaqqabee yeroo asii baatan of dandeessanii deemtanii galtanii jechuudha. An of danda'een kolfaa gammadaa afurichi kan narraayii afura du'aati jedhee mucaa koolleen dhukkuba ganama isaa sanbata sana obsitaalan galche ture mucaa achii fidadheen dhufee mucaan asitti na hammacaa iniyyaa kaanee baanan jedhaan haati koon bahin jetti garuu mucicharraayis dhukkuba miti kan jiru dhukkuba seexanaati afura du'aati anas mucaas afura amaan nurraayyee deemee Waaqayyoon naa galateeffadha isa kana naaf godhe. Sayidaa du'aarraa nama hiikuu gooftaaf galata laannaaf. Tole mee yaada tokko isin gaafadhaa yeroo dhibee kanaatiin qabamtanii turtan hafuura baafachuu baay'ee isin dhowwaa akkuma kana wantoonni isin ofirratti argaa turtan sagalee dhagaa turtan maal fakkaata addunyaa akkamii keessa turtanii? Innoo bakka haala sodaachisaadha dandeen dubbadhu hafuuricha si olee jedha malee namni illee na dheessa ture gaafa hospitaala galuyyuu jaartan iddoo ciistu kaatee duuti jettee na dheessaa turte. Baay'ee haala sodaachisaadha haala ulfaataadha warra hafuura dhibee asmii beektanii beektu turtanii ani na cannaqa dandee amma nan dubbadhu ture. Haalli abdii jireenyaaf sin qabdan maal fakkaata ture? Ani abdii kutadheera Yesuus araara kennamillee ofitti na fudhadhu mucaa kositti kenneera annan du'a nan beekan jedha maaliif nan arga ijaan dhufeet si dhimne mitiiree si rakkifne mitiiree namni nargu ani garuu ijaan nan arga sanatti mormu sana. Yoon ka'ee ilaanatti mormaa ilaas dhaabbatee namni nargu ture. Hafuuratu qaama akka waan qaama qabutti isinitti mul'ate si qabneerraa iddoodhaan si ajjeesnaa sin jedhu jechuudha. Sinin jedhu. Si rakkifneerra miti. Sinin argitu garuu namni biraan arguu hin danda'u. Namni nargu ani ija kiyyaan nan argan rafuu ilaas rakkisne barganaa si jeemna naan jedha bakka ani Yesuus otoo si qabuun du'aa lakelli. Yeroo hafuurri kun ergaa akkasii isinitti dubbatu isin immoo abdii kutattanii dhuguma du'a seetanii jechuudha. Abdii kutadhe nan du'a. Iddoo kanatti immoo hafuurri Waaqayyo isinii dhufee harki gargaarsa Waaqayyo isinii dhufee guyyaa sana hafuurri hamaan sun si adeeme erga guyyaa sanaatii qaamni kun isinitti mul'ate kun lola kana isinirratti banee beeka. Guyyaa tokko bakka afurichi narraa cabnaan ani fayyee galee ililatti mul'atus narraa cabee kanaaf sabni Waaqayyo isa du'a na oolchisa gadda na oolchisa mucaa kiyya du'a oolchi naa galateeffadha. Harka keenya walitti buusnee gooftaaf galata laannu. Amma du'a ooltanii mucaan keessaniis du'a oolee akkuma kanaa mallattoon dhukkubaa dura isinirra jiru tasumayyuu hin jiru jechuudha. Omtuun har'an jiru amma isaafaa galatu maqaa isaa kabajamu.